Gajiruudha fi gajirra biyya lafaa kanarra dorgommiirra irraa dorgommiin keenya moo foonii wajjiniin ituun ta'in mootummaa afuuraa keessatti namni hundumtuu badhaasa tokko qaba gonfoo tokko qophaa'ee jira. Fuuldura keenya gonfoo jiru sana argachuudhaa fi nama sirriitti fiigee hundumaatu argachuu danda'a. Fiiguu duwwaa moo miti seera fiigichaa beekuu qabna jenneetu dubbanne. Dorgommii sana mo'uudhaaf akka dorgommii sanaatti akka seera sanaatti yoo fiinnee maal arganna nuun fuuldura keenyatti gonfoo arganna jennee haasofneera. Inni sadaffaan immoo kan fakkeenya fudhannee dubbanne waa'ee eenyuti? Waa'ee nama qonnaa qotu. Nama gabaree tokko nama akkasiiti kan haasofne jechuudha. Isa irratti xinnoo ishee dubbachuu barbaada. Torban darbe baay'ee waa'ee isaan dubbanne waan ta'eef isa jalqabneetu ilaalla jechuudha. Phaawulosi Ximootiyoosiidhaanii maal jedhee dubbata? Namni qonnaa qotu tokko amala nama qonnaa qotu tokko immoo ilaalaan ture. Namoonni qonnaatti guddanne baay'een keenya waan ta'eef beenna waan anaasoo kun. Namni qonnaa qotu tokko namni qonnaa ba'u tokko maaliin godhu? Yeroo qonnaadhaaf ba'u uffanna addaa tokko uffata. Fakkeenyaaf uffatan akkan uffadhu kan uffatee qonnaa qotuun naqu. Maaliif lafa qonnaa qotu keessaa karaarra deema miti. Qonnaa keessa galee waan qotuu fi dhoqqee wajjiniin walitti bu'aa, bishaanii wajjiniin walitti bu'aa, waan baay'ee wajjiniin waan walitti bu'uudhaa fi uffata qotuudhaaf isaaf ta'u sana uffatee dhaqa jechuudha namichi sun. Malee uffatuma arge fuudheema uffatattiin waldaa dhaquuni qonnaa qotuun naqu. Ajuun jirti uffata waldaa uffatee dhaquudhaanii wayim uffata nama raarsuu dhaquudhaanii doogayii dhaquudhaanii uffata nama gaafachuu dhaquudhaanii gabaa dhaquudhaanii lafa qotiisaan naqu. Uffata adda ta'e tokko uffatee dhaqaan. Dhaqeetu maal godhaa? Yeroo sanatti waan nama dhibu keessaati waan tokko yaadaan ture. Kophee namni sun kaatee dhaquyyuu adda. Maaliif lafa qotiisaa keessa wanti nama idditu jiraachuu danda'a. Wanti nama oraanu jiraachuu danda'a waan ta'eef kopheen inni kaatee dhaquyyuu adda. Millisaa akka miidhamneef jechuudha. Bottii kaatanii dhaquu danda'u. Kophee adda addaa kaatanii dhaquu danda'u. Garuu baay'inaan biyya keenya yeroo ilaaltanii amma biyya keenya keessatti namni bottii kaatu waan tokko namatti fakkaata. Biyya kana keessatti ijoolleen keenyaaf bottii binna. Bareedee miidhagee wormaatti keessa ta'a. Mitiire? Bareedee miidhagee bifatti godhaniyyuu. Yeroo bishaan bokkaan roobuu haala kana ijoolleen hin taphanne yeroo baay'ee bottii kaatanii ala ba'u. Maaliif bottiin dheeraadha waan ta'eef bishaan isaan keessaa hin galu wanti nama iddoo isaan keessa galeen akka gaarii saba Waaqayyoo. Wanti namni qotaa buluu jiraatu suni waan baay'ee godha jechuudha. Waan isa duwwaan moo miti. Namichi suni arra facaasee arrumarraa nyaatu. Prosesii qaba namni qonnaa qotu sun waan facaasu sana arruma kee arrumarraa nyaachuun qaban jedhu. Ji'a 2, ji'a 3, ji'a 4, ji'a 5 booda nyaata jechuudha irraa. Akkuma torban darbe yaadde nama gabraan nyaata miti isaatu jalqaba irraa nyaata. Yaa saba Waaqayyoo nuun akkas. Nuuni arra waan facaasaa jirru qabna. Ituun kan ilaaluuni ati garuu isa jedhu irratti waa ilaale macaafame Luqaas mee baafadhame Luqaas boqonnaa 8. Luqaas boqonnaa kan isheen jedhu milkiko. Luqaas boqonnaa 8 dhaqa baafadhame. Luqaas boqonnaa 8. Ya, chara thank you. Luqaas boqonnaa 8. Waa'ee Yesuus Kiristoos fakkeenya fudhatee waa'ee nama qotiisa qotu tokko dubbate sagalee kana wajjiniin naa deema waan ta'eef akka jedha lakkoofsa Afrikaa seenan dubbisa akka jedha. Namni yemmus fakkeenya namicha sanyii facaasu Yesuustu dubbata. Namoonni yemmus mandaraa garaa garaati gara Yesuus in yaa'u turani. Tuunni gobbuun yeroo olitti qabamanitti Yesuus fakkeenya kana itti hime. Namicha sanyii facaafatu ba'u utuu facaasu kan karaa bukkee bu'e. Achumaan namoonni irraa ejjetanii simbirroonis fuudhanii hin nyaatanii. Kaan immoo lafa dhagaa qaburraa bu'e. Erga biqilee biyyoon isaa jiidhaa waan hin qabaanneef hin goge. Sanyii facaastuu keessaa kaan qoraattii keessa bu'e. Qoraattichis wajjiniin biqilee isa hin idde. Kaan garuu biyyoo gaarii keessa bu'e. Biqilee guddates tokkoon isaanii dachaa 100 ija godhate.
jedheeni akka jedha Yesuus jedhe sagalee isaa ol fudhatee gurra ittiin dhaga'u kan qabu maal ta'u dhaggeeffatu jedhe. Namicha kana amma ilaalame namichi kuni nama qonnaa hojjetee bulu namichi kuni maal godhee ija fudhatee bee ija fudhatee beetu facaasuudhaaf ija fudhatee beetu akkuma narras inni facaasaa akkuma isaatti na fudhadhaanaan yeroo facaasuu beetti jedha Yesuus Kiristoos fakkeenya fudhatee wanta afur dubbata wanta afur ilaalaa kan itti dubbata milkii koo jijjiir maal jedha inni tokko maal ta'edha maaloo jedha kaan karaa bukkeedhaanii achiin namni irra ejjetee jedhaan kaan ituunni facaasaaru karaa bukkee bu'ee karaa bukkee yemmuunni buusuni itti jedha Yesuustu fakkeenya fudhatee dubbata. Ximootiyoosiin Phaawulos wanta inni barsiisuu barbaade Waaqayyo nu barsiisuu barbaade fakkeenya kanaan immoo akkasiin hubattan yeroo inni facaasu bu'etti bukkeedhaan bu'e kanaaf Yesuustu dubbataa ituu darbaaru simbirroonni dhufanii isanni facaase fudhatanii simbirroon seexanaa dubbii sagalee Waaqayyoo atasii dhageesse nama karaarra taa'e mana taa'e namarraa fudhata. Dhagaartu seexanni yeroo hunduma saba Waaqayyoo wangeela nuun dhageenyu wangeela dubbii sagalee Waaqayyoo isa nutti faca'u yeroo hunduma karaa adda addaan nama keessaa fudhata. Namicha kana simbirroodhaan fudhata. Arramoo eenyuun nu kaa fudhata hiriyaadhaan firaan namoota wajjiniin jiraannuun haala adda addaanii sagalee Waaqayyoo nu keessatti facaasu nu keessaa fudhata. Asii eebbifamnee asii guunnee yeroo nuun gallu iddoo tokko taa'eetu sagalee Waaqayyoo si keessaa fudhata. Dammaquu qabdati kanarratti. Kiristoos kanaaf fedheetu simbirrootu fudhate jedhaan lammaffaa milkii koo adda feendee malee kaan immoo jedhe dhagaarra bu'e baay'ee nama dhiba laalaa hin biqilee miti biqileera obboloota boodan dubbadha fakkeenya maal akka ta'e sadan isaanii kun garuu dhagaarra bu'e waan ta'eef wanta dhagaa beeziin qabu gadi hin fagaanne faca'uu faceera dhaga'uu dhageera dubbii sagalee Waaqayyoo garuu dubbiin sagalee Waaqayyoo dhageenye sun jireenya keenya keessa sirriitti hin galle taanaan akka dhagaa kanaa ta'a. Maal hin qabu jechuudha hidda hin qabu gubbaa duwwaarra dhaabbata. Sadaffaa hiniinna booda kaan immoo qoraattii keessa galeedha. Yesuus dubbata kana qoraattii keessa galeetu ilaalaa qoraattiin isa ija gaarii ta'e maal godhe inni qimse hin hidde akka inni hin guddanneef har'a maqaa gooftaa Yesuusin akkati jireenya hafuuraatti hin guddanne kan si godhe maqaa gooftaan jireenya kee irraa cabu. Har'a waan baay'ee jira namni akka inni hin guddanne yeroo namni guddachuu barbaadu yeroo namni deemuu barbaadu kan nama harkisu hiriyaa ta'uu danda'a fira ta'uu danda'a abbaa manaa ta'uu danda'a haadha manaa ta'uu danda'a. Har'a nan dubbadha maqaa Waaqayyoo maqaa Yesuus Kiristoosin akkati hin guddanne teellaatti kan si harkisu sirraa kan cite haa ta'u. Yaameen jiraame hajituu obboloota qoraattii ta'e sagalee Waaqayyoo dhageenyetti akka nuun hin jiraanne kan nama godhu waan baay'ee jira biyya lafaarra. Narfaffaa kana agartaayitu akkanitti bareedu akkanitti miidhagu. Yesuus namoota kan arfan fudhateetu fakkeenyi kun maal akka ta'e dubbata. Phaawulos Ximootiyoosiin akka kanaatti kan inni barsiisu eenyu isaan fakkeenyi sun ilaa akka jedha. Lakkoofsa boqonnaa 8 lakkoofsa 11 adubbifame. Go back to first one. Yes, achitti naadha. Ilaa akka jedha. Hiikaanii fakkeenya namicha sanyii facaasu kana sanyiinchi dubbii eenyuuti jedha. Dubbii Waaqayyooti jedha. Hiikaan sanyii facaasu suni namicha dubbii sagalee Waaqayyooti jedha. Ana jedhamti wangeela. Karaa bukkee fakkeenya warra dubbii Waaqayyoo dhagaanii yommus seexanni dhufee akka isaan amananii itti hin fayyineef dubbicha garaa isaanii keessaa maal ta'uudha butuuteedha. Ilaalaa Yesuus wanta inni jedhu jarri kun jedha Yesuus warra dubbii sagalee Waaqayyoo hin dhaga'u hin dhageenye hin jenne Yesuus hin dhaga'u garuu dhagaanii akka isaanii
dubbicha amananiin fudhanne jireenya isaanii keessatti hin qabanne jireenya isaanii wajjiniin akka isaan hin shaakallee fi maal isaan godhaa dubbii Waaqayyoo seexanni dhufee isaan keessaa fudhataa dhaga'u yeroo lallabamuun dhaga'u yeroo faarfatamuun dhaga'u duwwaa miti Yesuus kan inni jechaaru dhaga'u isaanii caalaa suma isaan dhaga'anii haleluuyaa jechuu jalqabanii seexanni dhuftee keessaa fudhatti. Kun si fakkaata? Jireenya keenya fakkaata? Moosa kaminuu? Dubbii Waaqayyoo dhageenyee gammannee ililchinee yemmuu nuun gallu. Seexanni nama nuun qopheessee nu keessaa fudhata adaraa saba Waaqayyoo. Isa kamtu si fakkaata? Inni lammaffaa. Number 2. Akka jedhe Yesuus. Lafti dhagaan fakkeenya warra dubbicha dhagaan gammachuudhaan fudhatan ilaalaa jarra kana moo Yesuus maal jedha dubbicha dhagaanii maal godhu gammachuudhaan fudhatu jedha baay'ee gammadanii fudhatu ishee garuu jedha hidda gadi fagoo waan hin qabaanneef yeroodhaaf in amanu yommuu qoramani yeroo qoromni dhufutti irraa maal ta'u hin kufu ilaalaa Yesuus maal ni jechaa saba Waaqayyoo jarri kun immoo Yesuus waa'ee nama haasaa Yesuus Kiristoos waa'ee koof waa'ee kee haasaa jira Yesuus jarri kun immoo sagalee Waaqayyoo hin dhaga'u sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf rakkina hin qaban garuu rakkinni isaanii sagalee Waaqayyoo sun jireenya isaanii keessatti idda gadi hin fageessineedha. Sagaleen Waaqayyoo jireenya kee keessatti idda fageeffatu. Saba Waaqayyoo dhagaarran dhaabbatin iddan fage dhagaarra kan dhaabbate qilleensi dhufeen kuffisa maaliif hiddan qabu kan hin jabaanne gadi. Hiddi isaa keessa deemee jabeessinee waan hin dhaannee fi salphaatti kufaa. Salphaatti dogoggora. Salphaatti kaata. Salphaamatti namni akka barbaade isa godha. Salphaatti namni dhufee yaada Waaqayyoo keessaa isa baasa. Maaliif sagalee Waaqayyootiin jireenya isaa maaliin godhan gadi hin fageeffanne. Gadi fageeffatteetaa jireenya kee. Moo akkuma barbaade qilleensi dhufee si raasaa jira. Akkuma barbaade qilleensi dhufee si kaasaa jira. Isa kan fakkaatan of ilaaluu qabdan. Waa'ee namaa miti ani isa kamiin fakkaata kanarratti kana arfur irratti. Iyesuus Kiristoos kana fudhate. Phexrosis egaa Phaawulosis Ximotewoosin kan inni ati garuu yaa Ximotewos waamichatti waamamteetti. Sagalee si galetti wangeela sitti dubbatametti gadi fageessaan fudhadhu hidda kee jabeeffadhu. Dhaloonni akkati wangeela dhageessatti hin jiraanne si godhan hin dhufu barri hin dhufaa ittiin jedhe. Sinitti nima isa immoo waan ani dubbatu. Kanatti inni sadaffaan eenyu isaan? Sadaffaan. Lafti qoraattiin fakkeenya warra dubbicha dhagaanii yaaddoodhaan sooramaa fi qaannoo jireenyaa dachaa isaan maalidha beeksisnaa dubbisi onneedha afaan Oromoo sirriitti warra deessan ija ituu hin godhatin hidhatanii afaniiti ilaalaa warri kun immoo jedha Yesuus Kiristoos jireenya gaarii qabu jireenya gaarii fiizikaalii jireenyuma gaarii jiraatu garuu rakkinni isaanii inni guddaanii dubbiin sagalee Waaqayyoo laamee sagalee Waaqayyoo waan hundumaa wajjin ol makanii jiraachuun hin danda'amu. Arras inni timuu qaban. Sagalee Waaqayyoo namni baay'een akkamitti jiraanna beektu isa okkeen hin jiru mana Waaqayyoo keessa. Isa okkeen hin ta'u obboloota ko. Isa okkeedhaan sagalee Waaqayyoof wanta biyya lafaa hamala biyya lafaa of keessa gashinee jiraachuu qaba. Isa okkeen hin jiru mana Waaqayyoo keessa Waaqayyoodhaa wajjin jiraachuu qaba. Jarri kun immoo isa okkee jedhanii namoota jiraatanidha. Kanaaf iyyuu isa okkeen kun jireenya isaanii liqimseetu inni Waaqayyoo isaan keessaa hin ba'u. Amala kana qabu warri kun warri sadaffaa. Badhaadhummaa qabu sooressa garuu soorummaan isaanii akka isaan dubbii sagalee Waaqayyoo jireenya isaanii keessatti iddoon qabaanne isaan godha. Warra akkasii hin ba'u. Warri nama sadii godha. Isa okkeen hin ta'u. Hiriyaa taanaan qat godhii guutuu ofirraati. Yaada Waaqayyoo wajjin sin deemsus taana. Har'as inni itti hima. Dukkanaaf ifi karaa warraan qabu meenam ችግር የለውም Waaqayyoo dubbate kan ana dubbate miti
dukkanaa wajjiniin jiraachaan guddattu. Hin jiru guddin. Hin jiru. Dukkana nama Waaqayyoof hin taane wajjiniin hiriyaa godhattee hin guddattu. Hin jiru ana akkasii. Nama waa'ee Waaqayyoo sitti naasofne, waan gaarii sitti naasofne, qajeelummaa sitti hin haasofne wajjin hiriyaa ta'an akkamitti guddachuu hin danda'amu. Godhanii ofirraa kutanii karaa Waaqayyoorra destinii kee laallattee, gonfoo kee laallattee jiraachuu qabda. Ana jedhami fura wangeela kun. Wangeela isinitti himuu qaba waan ta'eef. Inni arfaffaan milkii gahu. Inni arfaffaan. Inni arfaffaan lafti gaarii fakkeenya irra dubbicha dhaga'anii garaagaraan fi abboommii fudhatan rakkina hundumaa ilaalaa obsaan ija godhachuudhaan warri kun immoo jedha Yesuus Kiristoos warra dubbii sagalichaa fudhatanii Xiimotewositti Phaawulos waan danda'e dubbata. Dubbicha fudhattee ta'a obsi warri kun immoo dubbii sagalee Waaqayyoo fudhatanii wangeelatti jiraachuun gatii akka nama kaffalchiisu baranii obsaan warra qabatanii jiraatan. Warri dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'anii jireenya isaanii wajjin obsaan warri jiraatan immoo akkas lalisu. Kana taata obboleessa koo yeroo sagalee Waaqayyootti jiraatu jireenya hafuuraattis foonittis in lalisa, in bareedda, in miidhagda, hin urgoofta. Namni si bira taa'uu barbaada, si wajjin haasa'uu barbaada, hiriyaa si godhachuu barbaada. Waay waan addatee qabdati. Waan addatee qabdati. Sirraa dhaga'uu barbaadu, yaada si gaafatu, araaraaf si waammatu, waan addatee qabdati. Wanta isaan hin jiraanne yeroo jiraachuu dhiistu namoonni si barbaadu. Amma akkoo rakkinni keenya isinii ifa biyya lafaati hin barbaadan taa'u. Qoricha mati. Qorichummaa kee duwwaa beekuudha malee saba Waaqayyo qoricha godhee nu waameera. Namoota afur kanaanii Iyyasuus Kiristoos waa'ee Xiimotewos Phaawulos Xiimotewositti immoo itti dubbate jechuudha iddoo kanatti. Ati garuu egaa Xiimotewos dhufee akka namicha isaa qonnaa qotu sana ija facaafachuudhaaf bee sanatti akka isa dubbiin sagalee Waaqayyoo sirratti facaa'e jireenya kee eeggadhu. Jireenya kee yeroo eeggattutti immoo wangeela dhageessa kanaan idda godhadhu. Jireenya kee illa lalisiisaa jedheen. Wangeelli jireenya. Kiristinnaan jireenya. Lallaba koos miti jedheera. Jireenya kooti ta'uu qaba. Kanatti dubbate Yesuus. Phaawulos immoo Xiimotewositti akka jedhe. Lammaffaa Xiimotewos. Akkanatti jedhe. Boqonnaa 3. Boqonnaa 3. Akkana jedheetti dubbate. Kanaan hin fixarra. Waan baay'ee dubbachuu dandeenya garuu kanaan hin fixa akka jedha. Ergaa Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 3. Guyyaa gara dhumaatti yeroon sodaachisaa akka dhufu hubadhu. Ilaalaa obboloota guyyaa gara dhumaatti yeroon sodaachisaa akka dhufu hubadhu Xiimotewos. Guyyaa bara dhumaatti ganaa yeroon ilaa ammaachaa deema saba Waaqayyoo. Ammaachaa deema biyyi lafaa. Maaliif ammaata beektu? Namoota keessa dubbiin sagalee Waaqayyoo sirriitti hin galle taanaan torban kana maaliif yaadaa ture? Maaliif namni ol ajjeesa beektu? Lafa jibbi jiru maaltu jira? Ol ajjeesuu jira. Lafa jaalalli baay'atu, lafa dubbiin sagalee Waaqayyoo jireenya namaa keessatti hundee godhate keessa ol ajjeesuun, ol hadheessuun, ol balleessuun, ol irratti ka'uun waan hin taane ol irratti gochuun hin jiru. Biyya lafaa kana maaltu jeeqaa jira beektu? Isa dhuma irratti Phaawulos Xiimotewosiin jechaa jiru kan sagalee Waaqayyootu iddoo fudhachaa jiratu ta'in jallina biyya lafaatu waldaa keessatti iddoo fudhachaa jira. Laakka jedha. Guyyaa gara dhumaatti yeroon sodaachisaa akka dhufu hubadhu. Namoonni wanta 13 dubbata. Liistii baaseen ture kompiitara gosa korratti. Namoonni wanta 13 qabutti hin jedhe. Tokkoffaa maal ta'u jedhe? Namoonni warra ofittoo ta'u, sassatoo ta'u, of jajoo ta'u, afuufamoo ta'u, arrabsamoo ta'u, warra abboota isaaniif, haadhota isaaniif hin abboomne ta'u, galata hin qabne ta'u, warra wanta qulqulluudha morman ta'u, warra jaalala of keessaa hin qabne ta'u, warra araara hin jaallanne ta'u, warra maqaa namaa balleessan ta'u, hafuurri kun sinirraa haa cabu. Warra waa
warra of hin qabne, warra namatti hin maqanne, warra waan gaarii jibban, warra dabarsanii nama kennan, warra eegoo hin qabne, warra of arguu dadhaban, of bokessan, Waaqayyoo jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uudhaaf jiru jedhan. Ilaala, wanta 13 Xiimotewositti Phaawulos dubbata. Namoonni itti dubbatu kun immoo namoota akkamiiti? Namoota amma Iyyasuus Kiristoos fakkeenyaan dubbate kan sagalee Waaqayyoo irra dhaga'an, wangeela beeku, wangeela fudhataniiru, waldaan dhufu, hin waaqeffatu, hin faarfatu, hin tajaajilu, hin lallabu, garuu jireenya isaanii wangeelli waan hin fudhanneefi kanatu irraa mul'ata yaa Xiimotewos ittiin jedhe. Wanta 13 irra jira namarra. Wanta 13 of jajummaa kan keessumaa na dhibaa ture. Waal jedhe beetu lakkoofsa 3 irratti. Warra jaalala of keessaa hin qabne ta'u. Sagalee Waaqayyoo maal bara dhumaa irratti jaalalli maal ta'a deema? Maal ta'a deema? Laafaa deema. Namni obboleessa jaallatu bara kana keessa. Waldaa keeyam. Sabiyya lafaa dhiisaa biyya lafaati. Waldaa keessa taa'ee namni ol hin jaallatu uruu litti dhiiba. Olitti uruu hin dhiibin ol jaallatu. Obboleessa bira turuu hin jaallatin gubbaa irratti ol wajjin ganaa jiraatu bara baraan. Asitti jaalala baruu qabdu. Asitti. Bara baraan naa wajjin achitti naa wajjin jiraachuun kee onafu. Asitti tu na jaallatte si wayyu anasitti si jaallatte. Obboloota koo jaalalli mana Waaqayyoo keessa bara kana badeera. Namni waliin jaallatu. Jaalalli moo wanti isheen gootu ilaala. Jaalalli dhibamuun ilaa akka jedha. Namni nama hin jaallanne waan nama godhu ilaala achii booda. Warra jaalala of keessaa, warra araara hin jaallanne. Nama keessa yeroo jaalalli badu namni mee araara hin jaallatu bara kana keessa. Araara caalaa jibba jaallata namni bara kana keessa. Kiristiyaanaam amanaa ani waa'ee amantootaa naasaadha. Sagalee Waaqayyoo geeddaramuu qabdu nuun jechaadha waan ta'eef. Jijjiiramuu qabda siin jechaa. Araara hin jaallatu namni seenaa. Waan tokko isinitti hima. Namoota warra Waaqayyoon beekan araarsuu caalaa namoota warra Waaqayyoon beekne araarsuu caalpaadha. Sirriidha kun. Maaliif beektu? Araarame yoo xiqsiidhaa jalqaba waamanni kun. Ta. Bara xiqsiiti. Ta inni kun xiqsii. Ta. Ma xiqsii. Nama Waaqayyoon hin beekne garuu yeroo araarsitu sagalee Waaqayyoon san isa gooftaa beeku sagalee Waaqayyoon araarsitu hin fudhatu namni seena. Maaliif? Hiddi isaa gad hin fagaanne sagalee Waaqayyoo. Hiddi namaa gad hin fagaanne taana sagalee Waaqayyoo irratti namni jaalalli keessa hin jirre. Maalin jaallatu? Araaran jaallatu. Eenyu akka ta'e hin beeku. Wangeela garuu isinitti hima. Araaran jaallatu taanaan wangeelli jireenya kee keessa hin galle. Abbaan manaa haadha manaa araaran jaallattan taanaan mana keessan keessa walitti buutanii hin araaramtan taanaan haadha manaa keef dhiisuun beektu taanaan abbaa manaa keef dhiisuun beektu taanaan olii dhiisnee olii wajjin jiraannu taanaan akka waldaatti maalin taanu sagalee Waaqayyoo jireenya keenya keessatti huddan godhan ilaa akka jedhachi booda immoo waa'ee nama dhibu keessaa. Warra jaalala of keessaa hin qabne, warra araaran jaallanne, warra maqaa nama balleessan. Kun maqaa balleessuu isa guddaa goona nuun yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessa. Obboloota koo Iyyasuus Kiristoos waa'ee hafuura qulqulluu kadhachaa ture obboleessi keenya. Hafuurri qulqulluu jireenya namaa keessa yeroo galu zambiidhawu maqaa waliin balleessu. Waan tokko sin gaafadha. Naan deebisina biyya keessa ceephaas wayii immoo sagalee Waaqayyoo. Waan gaarii dubbannee raamata Oromoon kana waa'ee obboleessaa waa'ee obboleessaa. Waan gaarii haaseera, waan gaarii haasoftaniitu. Waa'ee sagalee Waaqayyoo. Warra maaliidha? Warra maqaa nama balleessan ta'u. Amala nama biyya lafaati kun. Amala namoota bara dhumaati kun maqaa nama balleessu jechuun maal beektu? Wanta obboleessi koo tokko hin qabne haasa'u jechuudha. Waan gabiraan waan hin qabne haasa'inaa waan hin qabu garuu haasa'a. Adhabina obboleessa kee obboleessuma keetti maaloo obboloota koo saba Waaqayyoo geeddaramuu qabna bakka jireenyi keenya. Waan tokkoon dhageessee tokkotu paasterii tokkotu tajaajila dhaqee waldaa tokko iddoo gabraa dhaqeetu eerpoortiitti na fuudhuu dhufanii isumatu dubbataan dhageenya. Yeroo eerpoortiitti dhufanii na fuudhanii isuma jalqabaa namichi na argee ayi ati koodhe ati paasterii gaariidha naan jedhee. Gaafa jalqaboo hin jalqabe nan beekoo deem reefuma eerpoortii mana fuudha dhugaa hin beeku anis nan beekoo
waa'ee makoo didididid godhee gargaaree ati jedheen akka paasterii keenyaa miti ati ati akka paasterii keenyaa miti naan jedhee taa godhee naan ishee na dhaggeeffate waan tokkos yaada laannee waa'ee natti dubbatee maqaa balleessuun sinitti maal achi booda oofisa dhannee gaafa immoo paasterii argori paasterii koo kan akka keenam sa dhugaadhaaf isuma rabuma sa chaawle sanaani as deebee paasterii mooraa paasterii nama kana nama dhadhaabeedhe namichi ni silaasoo amma waa'ee nama kana waaqayyoon nu kenneedhe dhaabateetiin inna nagaluun jedhe nama lama argaa jedhamu waan isaa jedhe sitti waan gaarii dubbatte inna namichaani sila waan dubbatte maafaan dubbattaman jedhee maali natti dubbachaa walte manatti dubbadhu kasatti kunoo jabra dhaabbataa jedhan jedhe obboloota koo maqaa namaa balleessuu jechuun akkas obboleessa koo yeroon argu obboleessa koo fakkaata obboleessa koo irraa yeroon godhu obboleessa gabraa fakkaata hafuurri kun hafuura gadheedha bara kana keessa immoo hojjechaa jira kun cabuu qaba jireenya keenya keessa sagalee waaqayyoo yeroo jireenya kee keessa hundee godhatu kana si kee cabsa sagalee waaqayyoo jireenya kee keessa yeroo inni galu kana cabsaa deema hafuurri waaqayyoo inni kadhachaa ture yeroo jireenya kee bituu jalqabu kana si kee cabsa jaalalaan guutamuu jalqabda hafuura jaalalaa sii kenna waaqayyo hafuura gaarummaa dubbatu sii kenna waaqayyo namni dadhabina qaba obboloota perfektiin tokko duwwaa Iyyesuus Kiristoos duwwaa kanaaf biyya lafaarra dhufee du'e namni dadhabina qaba namnas keessaati jabina qabu dadhabina qabnas jabina qabnas kana barree olii wajjin jiraachuu qaba hello naa wajjin jirtu itti fufufti seenaadhaan sagalee waaqayyooti barachuu qabna waan ta'eef geeddaramuu qabna immoo callinee waldaalee deebi'uu qabna akka jedhachi booda warra jaalaloof keessaa hin qabne warra maqaa nama balleessan warra waa maaliin taane warra ofiin hin qabne of qabu jireenya of qaban hin qaban namoonni akkasii akka jedha warra namatti hin madhagne ishee kana dubbadheetu achi booda Ximiteewos wanta Phaawulos dubbate fideen jira ilaamee yeroo tokko immoo waa akka jenna waldaa keessa teenye amantoota taaneetiin warri biyya lafaarraa sin dhagaartan amanaa kan ta'e maal jedha beektu namni bara seenaa ani qofaan jiraachuu barbaada qofaa kan jiraachuu jaallatu seexana duwwaa seexanni yeroo hunduma amalli seexanaa kee waan tokko sitti himu seexanni qofaatti nama gashee nama rukutuudha malee nama wajjin akka jiraannu nun godhu waaqayyo immoo akkana jedhe obboloonni olii wajjiniin jiraachuun attam gaariidha attamis miidhagaa boleeso yaa saba waaqayyo miidhaginni kan inni jiru ol kee olii wajjiniin jiraachuudha qofaa achi si baasee seexanni waa si gochuu barbaada namatti dammaqaa jiraadha namoonni tokko nama wajjiniin jiraatu fakkeenya tokko dhagee kana wajjin galan nama keessa godhu namicha tokko ta'e nama baqadhee daggalatti galeedhan namarraa adda ba'uu man qaba bakka nama wanjibbeedhan ennaan nama wanjibbeedhanii daggalatti galeedhanii tuba daggala kee jiraatu tuba daggala qofaasaa enjoy godha daggala kana keessa bineensaa wajjiniin bineensi ol malee hin jiraatu nama baqataa bineensi garuu ol malee immoo hin jiraatu namichi tunni achi taa'uti guyyaa tokko dhan daggala keessa sareen natte dhan sareen natte namichi dhan sareen dhufte jechuun nami dhufeedha lafan itti baqadhu hin qabu achi ishee naqe namatu jira as ishee naqe namatu jira saba waaqayyo eessas dhaqi asis baqadhu achi baqadhu iddoo tira hundumaa nama jira nama wajjiniin jiraachuu bara ol wajjiniin jiraachuu bara ol simachuu bara ol gargaaruu bara ol jaallachuu bara Ximiteewositti Phaawulos kana dubbata bara dhumaa irratti namoonni amala akkasii qabu dheetu akkanatti hin jedhee fixa lakkoofsa 10 akkana jedhan lakkoofsa 10 hin dubbisa akka jedha hamma ati barsiisa koo amala koo akeeka jireenya koo amantii koo obsaan dadda'uu koo jaalala koo waan qabametti cimee cumuu koo qayyafatteetta ittiin jedhan amma maalitti dubbachaa amantiitti jabaachuu koo obsuu koo danda'uu koo nama wajjiniin jiraachuu koo ba'aa baachuu koo arrabsamuu koo ari'atamuu koo argiteetta waanan si dhoksuun qabu jireenya koo argiteetta Ximiteewos jireenya immoo sitti dubbadheera wangeela immoo sitti dubbadhe
akka jedheegaa akka jedhe ati garuu lakkoofsa 14 irratti akka jedhe yaa Ximotewos kanaan hin fixa ati garuu isa barsiifamte cimsii itti amante sanatti eenyurraa akka baratte waan beektuuf isatti qabami jiraad Ximotewos orni maqaa keessan gashadhaa Waaqayyo sagalee isaan akkasiniin jedha ati garuu ati garuu isa barsiifamte cimsii itti amante sanatti eenyurraa akka baratte waan beektuuf isatti qabami jiraad. Kana laalaa baaksii tokko ta'uu barbaadda moo baaksii lammaffaa ta'uu barbaadda moo baaksii sadaffaa ta'uu barbaadda moo baaksii arfaffaa ta'uu barbaadda? Ximotewos isa kam ta'uu feeta? Filmaanni kan keeti garuu Waaqayyo filmaatas nuu kaa'ee jira. Yoo isa kana ta'uu barbaadda ta'e jireenyi kee lalisa. Yoo isa kana ta'uu barbaadda ta'e qoraattii taata. Yoo isa ta'uu barbaadda ta'e dhagaa taata. Yoo isa kana ta'uu barbaadda ta'e nama turra deemees si ajjeesa. Ati garuu yaa Ximotewos ani garuu waldaa Ebenezer isa kana filadhaa. Isa kana filadhaa. Jireenyi keessa lalisa. Waaqayyoon kadhannadha.